Hashama bishaan qorraadhaan altuna dhukkuba sin jiru natti qorritu sin jiru bishaan qorraadhaan natti itta akkam jirtanii jiruuf jireenya akkam isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya harrii guyyaan jumaadha jumaa mubaarak isiniin jedhee jira asumaanis hordoftoota kiyya qaqqaali har'aga waan koon maaluuf qabattee dhuftee yookiin immoo maaltu maalinaan jechuu maltanii wantin isiniif qabadhe waan ajaa'ibaate jechuudha. Waan ajaa'ibaa kunis waan argaa jirrudha social media kana keessatti waa hedduu argina waa hedduu dhageenya waa hedduus laalaa oollaa jechuudha hundi keenyayyuu takiyya ka maaluma hordoftee maaluma argattee kophaatti naan jechuu dandeessanii kophaatti illee waan hin argadhee miti sinuma waliin waan laalaa waan dhagaa jirrudha jechaadha innis maali yoo jettan waa'uma abdii kanaatu xiqqoo anana ajaa'ibaas jira gaaffiis natti ta'aa jira. Yeroo darbes akkuma argaa jirtani bifa piraankiinis gaafadhee ture piraankii hin jenneeni viidiyoo argitanii jirtanii viidiyoon ani gadhiisee jechuudha viidiyoon yeroo darbe maree gadhiisee argitanii akkuma jirtanii ammaan kanayyuu itti bilbilee osoo waan takka irraan dalagiin ni gaafadheedhe itti bilbilaa ture abdiin bilbilan irraan kaasu waan akka ta'e ani hin beeku eega gaafa gaaddisee faana hojii eegaleeti yaani eega gaafa gaaddiseen baddee argateeti. Rabbi kennee kiyya jedhee numiti Rabbi kennee isaa gaafa argateeti xiqqoo anjabaa nutti godhamu caanii maaliif akka ta'e ani abdiin kun immoo fayyaalummaa ni qaba dhugaa dubbatuudhaa fi fayyaalummaan isaas maali mucayyoo baddee jirtu kanayyuu ofitti madaqsee wajjiniin jiraataa jiranii algaa isaa irraa bu'ee fi ofii gara diiwaanaa ciisee ishii algaa irraa raffisaanii jira kun tola ooltummaadha garuu ooltummaa nama oolaniif illee ni qabdi. Haa ta'uyyuu jennee kaa kunis fudhannee jirra maatiin shii asii hin jiranii haala dalagaaf biyya Yemen kana keessa xiqqoo achi bahanii jiranii gara baadiyyaa akka inni yeroo darbee nuun jedhee sinis dhageessanitti jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa garuu daangaa waan darbee natti fakkaata akka kiyyaatti yoo jettanii dhukkubsadhee jira yaani miila kiyya na dhiqii jetteeni ayyee miila keessi dhiqa jedheeni jira akkuma agartanii miila kiyya na dhiqi jetteeni isa boodammoo bishaan qorraan nan dhiqiin jetteeni ayyee jedheen bishaan illee ho'iseefii jira kunis waan gaariidha haa ta'uuti bishaan saamunaa jennaan saamunaa illee numa fideefii jira akkuma argitanii maalidha garuu fayyaalummaan agas ga'u kun maal jechuudha annaaf galee hin jiru maaliif yoo jettanii yaani akka amantaa isaatti illee kun waan eeyyamamu natti hin fakkaanne namni dhugaadhaan amantaa qajeelaan amantaa ofii jabeeffatu miila dhiquu miti harka nama akkas jechuun kos maalidha haadha manaa isaa miti yookiin obboleettii isaa miti kanaafuu anaaf kun gaaffiidha jechuun akkuma amantaatti yoo deemameyyuu jechuudha akka hin eeyyamamu natti fakkaata haalli ijoolleen kun keessa jiran nama burjaajessaa jechuudha jaalalaa fi jaalala isaanii ifa baasanii hin dubbanne. Namni kun yoo wal jaalates alaaluma wal jaalatee maatii ofii beeksisee karum halaalaan qajeelaan wal fuudha kanas jechuudhaaf kanarra hin geenye abdiin haa ta'uuti fayyaalummaa isaa yookiin dhukkubsatteetu jedheeyyuu haa dhiquuti kun karaa rabbiirraa goruudha inni iyyuu haa ta'uuti inni gara laafummaa isaatiin fayyaalummaa isaatiin abbaan fedhe yoo waan fedhe jedheen abdiin kun nama amangaa dubbatuuf garuu amma daangaa darbee jira jechuudha maaliifuu akkam ofirratti hin beeku jedha waan akkasii kun maal jechuu akka ta'e anaaf naagalaa hin jiru inni fayyaalummaa isaatiin si dhiqee si gargaaree waan ati jetteen hunda si godha gaaddisee asirratti waan xiqqoo ishii itti muufadhee yookiin dogoggora jedhe inni kun akkasiin jedhe ishii tole jedhe waan ati jetteenu akkamitti social media irratti waan akkasii gadhiiftaa jechuudha yaani piraankiis ta'ullee piraankii akkasii hojjetamuu hin qabu jedhan akka kiyyaatti hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yoo hojjetames rakkoo hin qabu jechuu maltanii dhugaa yoo hojjetame rakkoo hin qabu yoo haadha manaa isaa taate yoo obboleettii hin qabu kun garuu rakkoo guddoo qaba haadha manaa isaa miti yookiin immoo obboleettii isaa miti maaliif kun ta'a innuu kana godhe ishiin immoo akkamiin viidiyoo kana gadhiiftee abdiin illee dogoggora hedduu qaba maaliif yoo jettan abbuma argetti iimeelii isaa maaliif kennaa deema yaani abbuma argetu social media irratti waan uummanni qaaqee waan uummanni fayyaalummaa isaa kana hojjete akkamiin gadhiifama anaaf kun gaaffii guddoodha dhugaa dubbatuudha kanaafiyyuu wanti gaaddisee fi wanti abdii kuni anana burjaajessaa jira dhugumaanii maal jechuun akka ta'e naaf galaa hin jiru fayyaalummaan daangaan qabne kun fokkataadha dhuguma abdii ani obboleessa kiyya natti aartus natti aarus dandeessa akkuma siin jedhe kaa kun waanuma biyya rafaarra illee hin jirre hojjetaa jirta
waanuma rabbiin hin jaalanillee hojjeta ta'eetuma karaa dogoggoraarra jirta silayyuu mucayyooni maatiin bira hin jiraniif jette osoo si danda'ame nammallee obira yaani nama bira kiyoo keessee yoo fiddee kunuun bira faa keessee maal rakkoo qaba yaani maaliif ofuma bira keessee mucayyoo kana gammaatu yaani ilaalcha namaatiifis karaa rabbiitiifis qajeelaa hin ta'u rabbiinis yaani sitti mufata namnillee hedduu sitti mufata kanaafiyyuu an akka kiyyaatti dogoggora obboleessa kiyyaa yoo namni karaa qajeelaan si gorsa hedhee si waamu bilbila namarraa hin kaafu inshaallah viidiyoo kiyya kana laaltee naa deebisuus dandeessa yookiin immoo natti aaruus danda'a dhuguma dubbatuudhaaf hordoftootaaf kabajamtoota maali maafiyyuu waan kiyya qaalqinaan jechuu danda'a abdiini garuu namni kun egaa yoo wajjin nyaattanii yoo wajjin dhugdanii gara nyaatti waliif qabdu namarraa jibbu tokko yoo namatti qaaqee rakkoo hin qabu an ol ba'ellee haasa'uu hin feene garuu harakaata abdiin godhu kanatti xiqqoo natti hin tolle maaliifiyyuu eeganni ulfinaan gaafadhee isin fuulduratti kaameeraa afootti illee gaafadhee ture kanaan durallee jechuudha kun viidiyoo keenya kana dura argitanii jechaadha narraa fudhatuus hin dandeenye aareen addallanee deeme gaafasiyyoo jechuudha ammallee kan darbeera jedheetu viidiyoonni gadhiise kana argu jechuudha jechuun mucaan kun maraachuma moo fayyaa qabayyuu aga jedhutti jechuudha gaaffii tokko natti ta'e bilbilee yaa abdii maaf kana goota jedhee gaafachuu fedhee ture bilbila isaa hin kaasu yeroo tokko immoo bilbilli isaallee cufaanaan jedha angaroo aguma obbolummaa aguma wajjin nyaan jedheetaniin gaafachuu fedhe kanaafiyyuu abdiin immoo bilbila kiyyallee hin kaasu ani immoo asii bayachi deemuufillee xiqqoo natti amma yeroo muraasa inshaallah hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaan illee yoo rabbiin jedhee 40 guutuuf deema kanaafiyyuu gaaf sana deemuun ni mala ganda isaanii jechuudha ammaaf yasumatti bilbilus naa dhufuu hin dandeenye an abdiin na gargaare gaaf rakkoo kiyyaas na cina dhaabbatee ture nama anaaf nama na gargaare nama gaaf rakkoo kiyyaa olii gadnaa fi jedha garuu immoo inni tola naaf ooleef waan na gargaareef jedhee kijibaan isa hin jaju jechuudha kun rabbiin hin jaalatu karaa shariihaa karaa seera qabeessaan karaa qajeelaan nikaa godhate kan rabbis namnis jaallatu maatii shirraa osoo fudhate gaaddiseen kun natti toltii ana dhugaa rabbii jechuudha gaaddisee abdiidhaaf jaalladhee jira dhuguma rabbii kana jechuudha xiqqishuudha mucayyooni baay'ee namatti toltisi ani qaamaan beekuus baadhu yaani akkan argaa jirutti baay'ee akkullaalu amala qabeettiidha tasgabbooftee durba ammaa osoo hin taane akka durba duriitti tasgabbooftee asoftee ani uumama kiyya keessatti baay'ee haasa'uullee hin danda'u jechuun xoxoxot jedhee baay'ee haasa'uu hin danda'u aguma argitan kana haasa'a ni taphadhaa ni qoosa gaaddiseen illee ogguu haasoftu baay'ee dasneetti bakka namni tasgabbaa'ee akkana haasa'u hedduu namatti tola mucaa kana fayyaalummaa isaallee argitee nama gaariis ta'uusaa argitee innis nama gaariidha dhugumaanuu garuu viidiyoo kana gadhiisuu hin qabdu kun dogoggora guddaadha hundaafiyyuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa har'aa kanumaan isiniif qabadhee dhufee hanga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii isiniin